Nagaan isiniifatu akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Sagantaan kun sagantaa fayyaa Dooktara koo jedhu torbanitti yeroo tokko dilbata ganama sa'aatii 5 hanga 6 akkasumas immoo irra deebiidhaanii gaafa kibxataa galgala sa'aatii 3 hanga 4 kan simbiraan geenyu sagantaa fayyaa Dooktara koo jedhu ETV Afaan Oromoo waliin toon kan qopheessinedha. Sagantaa keenya keessatti dhimmoota fayyaa garaagaraa irratti qabannee kan waliin haasofnu ta'a jechuudha. Egaa akkuma waliin beellamannee guyyaa irraas immoo keessummaa addaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Keessummaan keenya eenyu akka isaan ta'an isaanuma injiinar Gawal Barree booddee gara sagantaa keenyaatti seenna. Baga nagaan dhufte Dooktar. Baga nagaan dhufte. Mee hordoftoota keenya wajjin wal barre. Hayyee maqaan koo Kaasaawwan Bantiinan jedhama. Ogeessa ispeeshaalistii dhibee keessoo fi akkasumas immoo sab ispeeshaalistii dhibee kaleeti. Galatoomi Dooktar. Istiidiyoo keenyatti argamtee hawaasa keenya barsiisuudhaaf eeyyamaa tukeetiif maqaa kootiif maqaa sagantaa kanaatiin guddaa si galateeffadha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya Dooktar Kaasaawwan Bantiin akkuma jedhanii ogeessa yookiin hakiima ispeeshaalistii dhibee keessoo akkasumas immoo sab ispeeshaalistii dhibee fayyaa kalee irratti kan isaan hojjetan jechuudha. Dhimmoota kalee wal qabatan irratti namoonni baay'een dhimmi kun dhimma sensitiivii waan ta'eef odeeffannoo haaraa isin biraan ga'uudhaaf qabannee dhiyaannee jirra. Egaa Dooktar waa'ee kalee yeroo jedhamu namoonni baay'een ni sodaatu. Egaa kaleen keenyas immoo faayidaa garaagaraa qaama keenyaatiif kenna. Mee gara dhibee kalee tutuun se'in dura yookiin immoo sagantaa keenyatti seeniin fuuldura kaleen keenya maalidha? Kaleen keenya faayidaa inni qaama keenyaaf kennu maali? Fayyaa ta'e Dooktar. Kaleen keenya guddinni isaa haga sana miti. Qaama keenya duukaa gaafa ilaaltu garuu faayidaan inni kennu baay'ee danuudha. Bu'uuraan wanti hin jennu jira. Kaan immoo dabalataan qaamota kaan waliin kan inni faayidaa kennu baay'eedha. Jalqabarraa yookaan egaa dhanni keenya yommuu jiraannu akkuma waa fayyadamaa deemnu haguma sana immoo dhanni keenya wanta xuraa'oo godhataa deemaa sana immoo dhabamsiisuudha qaba. Kana keessatti kaleen keenya hojii bu'uuraa taphata jechuudha. Balfa yookaan xurii dhanna keenya keessaa dhabamsiisuuf. Hojiin bu'uuraa kaleen namni baay'een kan beekuu danda'u kana. Kana biraan garuu hojiin kalee baay'eedha. Fakkeenyaaf wantoota dhanna keenya keessa madaalawaan haala madaalawaa qabachuu qaban fakkeenyaaf elektiroolaayitii ka jennu asiidii fi beezii dhanna keenya keessaa aliin immoo hormoonota garaagaraa oomishuu fakkeenyaa fi dhiiga iddootti kan eegu lafee keenyaaf kan fayyadan wantoota kana baalaansii gochuuf hormoonota oomishuu qaba. Dhiibbaa dhiigaa to'achuu keessatti dhiibbaa dhiigaa keenya haala madaalawaa ta'een eeguu keessatti shoora hedduu qaba jechuudha. Egaa walumaa galatti haasa'uuf malee hojiin kalee kanneen dhandhoota keenya wajjiniin wal qabatan inni dalaguu danda'u baay'eedha jechuudha. Galatoomi Dooktar, dhimma kaleen keenya maal akka ta'e nuuf ibsiteetta faayidaa inni qaama keenyaatiif kennu. Meegaa kaleen keenya faayidaa garaagaraa qaama keenyaaf kennaa jetteetta. Yeroo garaagaraatti immoo yerootti kaleen keenya sababoota garaagaraa miidhaman argina. Kalee keenya mee wantoonni miidhuu danda'an maal fadha? Egaa haala hedduutu jira kan kaleen keenya irraa jalaanis ta'ee akka tasaa akka inni miidhamu godhan. Bakka lamatti hiruu dandeenya jechuudha. Walumaa gala dhibeen kalee bakka lamatti yoo hirre tokkoon dhibee tasaa jenna acute kidney disease jedhama yookaan acute kidney failure or acute kidney injury jedhama. Ka biraan irraa jalaan bultii keessa kalee kan dadhabsiisaa deemu jechuudha. Walumaa galatti ka'umsi dhibee kalee bakka garaagaraatti kaa'uu dandeenya. Fakkeenyaaf namni kaan dhibee jalaa yoo godhate fakkeenyaaf dhibee ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa, dhibee sukkaaraa, dhibee onneellee, dhibee kaanillee yoo qabaate kaleen keenya akkuma qaama sakaanii duukaa miidhama jechuudha. Fakkeenyaaf namni dhibee sukkaaraa qabu akkuma beeknu
dhibee onneef nama saaxiluu danda'a, dhibee ijaaf nama saaxiluu danda'a, dhibee narviif nama saaxiluu danda'a. Akkuma kana kaleen keenya qaamuma kaan akkuma qaama kaan miidhamu duukaa miidhamaa jechuudha. Olka'iinsa dhiibbaa dhiigaallee akkuma kana. Kaan immoo kaleen ofuma danda'ee dhukkubumti kalee qofaa miidhu jira irra caalaa jechuudha. So fakkeenyaaf glomerulonephritis kan jennu dhibee makalee jalqabaa ta'uu danda'a. Kaan maatiirraa kan dhufu jira. Adeemsa namni tokko abbaan yookaan haati mucaaseetti akka jechuudha. So kaan immoo haala naannootiin yookaan environmental kan jennu fakkeenyaaf dhibee busaa ta'uu danda'a, dhibee summii fakkeenyaaf naannoo tokkotti qorichoonni yookaan baalonni akka dawaatti gargaaraman garuu kaleellee miidhuu kan danda'an jiranii. Kaan qorichumallee ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf qorichi barreeffamaa ogeessi fayyaa barreessu ta'uu danda'a. Kaan namoonni callisanii kan ofii isaanii bitachuu danda'an ta'uu danda'a. So kaan infekshinii ta'uu danda'a. Infekshinoonni tokko fakkeenyaaf vaayirasii turuu kan jennu, hepatitis B, C kan jennu. Kaan illee ta'uu danda'a garuu dimshaashumatti kana dheeruu hin danda'ama. Okay. So wantoonni kunniin kalee keenya irratti dhiibbaa geessisuu danda'u jechuudha. Mee egaa wantoota kalee keenya miidhaan erga kaafnee kaleen miidhamnaan hanga sadarkaa dadhabuutti hin ga'a. Yeroo baay'ees hawaasni keenya dhimma kanarratti odeeffannoo gahaa waan hin qabneef kaleen tokko dadhabe yeroo jennu yookiin immoo kaleen tokko yeroo dadhabu jennu yoo maal ta'edha? Maal jechuu keenya dhabe? Egaa dimshaashumatti kaleeni jechi dadhabbii jedhu yeroo baay'ee failure isa jennu ta'uu danda'a. So garuu kaleeni dadhabbii sana bira kan ga'u yeroo baay'ee fakkeenyaaf inni irraa jalaan kaleen dhukkubsatu jennu wanta xiqqoo irraa ka'a. So gama fayyaatiin akkuma beektu sadarkaatu kenna. So kaleen sadarkaa tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa jedhamee haga shanaffaatti yookaan isa dhumaa jechuudha. Sadarkaa sana dadhabbii jedhama. Failure inni jedhamu exactly akkasidha. Kanaafiyyuu kaleen dadhabbii kalee kana isa dhumaa kana kan baay'een isaanii akkuma jenne isatti xiqqoo irraa ka'a. Kan booda garuu itti dabalaatti deemaa. Egaa unfortunately nama hundumaa ta'uu dhiisuu danda'a garuu nama kaanitti sadarkaa kaleen itti dadhabu ta'a jechuudha. So egaa dadhabbii kan jettu sun yommuu kaleen keenya namni tokko akka jiraataa ta'ee akka ittiin adeemsa guyyaa jireenya guyyaa gaggeessuu dadhabu sadarkaa irra ga'u jechuudha. Inni isa dhumaa jechuudha. So garuu kana gidduutti sadarkaa tokkoffaa, sadarkaa lammaffaa, sadarkaa sadaffaa inni jennu sun homaan fidu, homaa fayyaa namaa bu'uuraan rakkoon fidu jechuu miti. Garuu sadarkaan dadhabbii inni jedhamu kaleen keenya yommuu hojii namni tokko ittiin jiraachuu dadhabu sadarkaa sanarra ga'u renal failure isa jedhamu yookaan sadarkaa dadhabbii kaleessa jedhamu ta'a jechuudha. Okay. Mee amma yeroo ammaa ilaallee keessumaatii dargaggoonni baay'een gama magaalaa keessattis ta'e gama miidiyaan ilaalaa jirra. Kaleen isaanii fail godhee jedhanii yeroo itti gargaarsa garaagaraa barbaadan yookiin yaaliidhaaf yeroo isaan gaafatan even dargaggoota waggaa 20 hanga 30 gidduullee jiran baay'ee isaanii nagarraa. So mee sababoonni kaleen akka dadhaban godhan yookiin immoo kaleen kun akka fail godhan godhanii dargaggoota keessumaa yeroo ammaa kana namoota gurguddaas ta'ee dargaggoota irratti wantoota kana baay'inaan hin argina waan ta'eef mee maal wantoota kanaaf kan isaan kaleen isaanii hanga sadarkaa dadhabuutti kan geessisuu danda'u maal fa'aadha? Sila xiqqoo tuquutu yaallee turre.
egaa nullee akkasuma jechuudha. Gama keenyaan gara biyya keenyaatti gaafa deebitu trendiin jiru haalumti jiru gaafa ilaaltu egaa qabatamaan qorannoon bal'aan jiraachuu dhiisuu mala. Garuu hubannaama keessa jirurraa kaane gaafa laallu gama agarsiiftuun jira jechuudha. Dhibeen kalee kun baay'inaan uummata keessa akka jiru. So akkuma addunyaatti iyyuu gaafa kaasnu dhibeen kalee xiqqoo miti. So akkasila jenne dhibeen chronic kidney disease yookaan irraa jalaan kaleen dhukkubsatu persentii 10 haga 13 ga'uu danda'a. So lakkoofsi kun lakkoofsa guddaadha. Uummata nama 100 keessaa nama 19 guddaadha. 13 jechuun baay'ee guddaadha. So egaa gama keenyatti gaafa dhuftu keessumaa egaa akka biyya lafaatti yoo fudhanne dhibeen systemic disease warri jedhaman warroonni waa jala jiraate dhibeen jala jiraate kalee kanaaf saaxilaman shoora guddaa taphatu. Maybe persentii 50-60 ta'uu danda'a. Egaa gama keenyatti garuu fakkeenyaaf umurii dargaggummaa umurii gidduu galeessummaa irratti gaafa laaltu baay'een isaanii dhibee sukkaaraallee of jalaan qaban. Dhibee ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa hin qaban. Dhibee kaan fakkeenyaaf akkuma sila jenne infekshinii maal jennu kana baay'inaan hin argitu. So maal jechuudha dhibee jalqabaan kalee miidhuu fakkeenyaaf glomerulonephritis ta'uu danda'a. Ta'uu ni mala. Egaa dhibeen kun baay'een isaa yoo qorannoo yerootti yoo argatee namni dhibee boodatti dhufnaa kaleen akkamitti baramuu akka danda'u yoo argate malee namni tokko fincaan bareedaa waan fincaa'uuf dhannisaa dhibee mallattoo dhukkubbii waan hin qabneef dhibee kaleen qabu jechuu waan hin taaneef namoonni akka ofirra tursuu hin argama jechuudha. Kuni waan nuti argaa oolluudha. So glomerulonephritis kan jedhamu kun irraa jalaan waanuma xiqqisuurraa ka'a garuu adeemsa keessa babal'ata sadarkaa itti namni kaleensaa harka kennu yommuu itti nama tokko waan beezik ta'e hojjechuu dadhabee guutummaa guutuutti hojii ala ta'uudha jechuudha. So haala kanaan nan hubadha. Okay. Galatoomii. Meegaa namni tokko yeroo kaleen isaa dadhabu yookiin immoo kaleen isaa yeroo inni fail godhu egaa mallattoo garaagaraa agarsiisuu danda'a. Mallattoo akkamii yoo ofirratti arge shakkii yookiin immoo mallattoon kan biraa mallattoo akkamiidha namni tokko kaleen isaa fail godhennaani mallattoo akkamii agarsiisuu danda'a yookiin immoo symptoms kan jennu jechuudha. Gaariidha. Egaa kaleen akkuma sila jenne faayidaa guddaa qaba. So mallattoo kana kan nuti wal qabsiifnu kaleen suni hojii sila dalagaa hojjetuu qabu sana kan normaali dalaguu qabu sana yommuu dadhabu isa duukaa wal qabata jechuudha. Kanaafiyyuu egaa kan nama gaddisiisu kaleen jalqabbiirraa bu'uurarraa mallattoo of danda'e kun kaleerraati ka jettu baay'ee isaa hin argitu. Keessumaa sadarkaa tokkoffaa lammaffaa haga sadaffaatti irra caalaan nama dhibee kamituu yookaan mallattoo kamiyyuu arguu dhiisuu malta. Egaa gaafa immoo babal'ataa deemee sadarkaa cimataa deemee yeroo sana jechuudha mallattoon kan argamaa deemu sun immoo fagina argisiisa jechuudha. So kanaafidha namoonni dhibee jalaa fakkeenyaaf dhibee sukkaaraa ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa kamiitu haa qabaatanu dursanii otoo mallattoon tokko hin jiraatiin ogeessa bira deemanii ji'aan haa ta'u ji'aan haa ta'u waggaatti haa ta'u akka barbaachisatti qorannoo akka isaan godhan
screening isa jennu jechuudha. Kalee irratti miidhaan dhufaa jira moo dhufaan jiru kan jedhamu kan nuti akka isaanii ilaalaman goonuuf jechuudha. So dhibeen kalee inni jalqabaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa irra caalaan isaa uumaa mallattootu hin qabu. Kan itti aanu mallattoon yommuu kaleen nagaa ta'e hin jirre kaleen gaafa dhukkubsatu kan dhufanu ni tokkoffaan dadhabbiidha. Dadhabbii egaa namni yeroo dalagaa dalaguun dadhabaa yeroo deemuun dadhabaa garuu out of proportion kan hin eegamne jechuudha. So humnaa ol dadhabuu, fedhii nyaataan hir'achuu, mataa dhukkubbii, takka takka dhiibbaa dhiigaa kaleen yeroo dhukkubsatu dhiibbaa dhiigaa to'achuu keessatti shoora qaba jenneerra. Kaleen inni illee dhufuu ni mala. Kan biraan namni baay'een kan beeku dhiitoo dhannaati. So yeroo baay'ee fuularraa ta'uu danda'a. Irra caalaan kan eegamu aliin garuu dhannuma keenya walii galaan ta'uu danda'a. Bakka takka fincaan hir'isuu ta'uu danda'a. Keessumaa dhibee kaleen nyaatattamaa yookaan acute kidney injury inni jedhamu fincaan hir'isuu inni jiraata. Alii fincaan bifa jijjiiruun ni jiraata. Inni irraa jalaan dhufu garuu chronic kidney disease inni jedhamu fincaan haga sana hir'isuu dhiisuu mala. Kana jechuun maal jechuudha? Namoonni baay'een kaleen isaanii akka inni dhukkubsate gaafatti himnuyyuu dhuguma hin fakkaatu. Maaliif fincaan ba'eessa godhanii waan fincaan. So garuu fincaan ba'uun hir'achuun ni mala. Garuu fincaan ba'uun qofaan kaleen hin jiru jechuu dhiisuu danda'a jechuudha. So walumaa galatti dhibeen kun jechuun kana jechuudha. Akkas mallattoo kana arguu jechuun kalee jechuudha. An jedhamu hin jiru. Specific kan ta'e jechuudha. Garuu irra caalaan warroonni amma jenne ta'uu danda'u. Alii dhukkubbii cinaacharra yookaan flank pain kan jennu jiraachuun mala. Egaa akka namoonni baay'een yaadan dhukkubbiin cinaacha bukkee kuni dhibee kalee ta'uu dhiisuu ni mala irra caalaa. Garuu mallattoo dhibee kaleellee ta'uu ni danda'a jechuudha. Tole galatoomii Dooktar, keessumaa dursanii ittisuu booda gara booddaatti dhufna. Waan nuuf kaaftee keessaa tokko namni tokko utuu dhukkubsatiin ilaalamuuf faayidaa akka inni qabullee keessumaa screening kan jedhu irratti yeroo baay'ee hawaasa keenya biratti baratamaa miti. Namni keenya yoo ilaalte erga baay'ee dhukkubsatee ofuma isaatiin deemee ofiisaa qoricha ofii ajaja. Dugdi dhukkubennaan kaleen dhukkubedhe qoricha kalee yeroo isaatti deemanii faarmaasii irraa bitatan ni argina jechuudha. Erga dadhabee hojiirraa isa hambisee booda namoonni baay'een gara mana yaalaa kan dhufanii. Kanaaf kun immoo kabajamtoota hordoftoota keenya dursanii ilaalamuun keessumaatti qorannoo yookiin screeningii gochuun barbaachisaa akka ta'e jalqaba irratti Dooktar nuuf kaasaniiru. Mee namni tokko kaleen isaa dadhabee mallattoo akkamii akka agarsiisu nuuf kaafteetta. Kaleen tokko yeroo dadhabu kaleen tokko hojiin isaa yeroo dadhabutti dhiibbaa akkamii yookiin immoo wantoota akkamii mallattoo akkamii qaama keenya irraan ga'uu danda'a? Baay'ee fayyaa ta'e. Akkuma sila kaafne hojiin dalagaan kaleen dalagu gaafa hir'atu sanatu jijjiirama jechuudha. Isaa fakkeenyaaf dhiibbaa dhiigaa to'achuu keessatti shoora qaba jenneerra kaleen. So kaleen gaafa dhukkubsatu dhiibbaan dhiigaa keenyaa ol ka'a. Kun almost dhukkubsataa kam birattiyyuu kan beekamu jechuudha. So namni tokko gaafa kaleen dhukkubsatu dhiibbaan dhiigaa ol ka'a. Alii immoo to'achuuf iyyuu rakkisa jechuudha. Tokkoon akkas. Lammaffaan kaleen balfa yookaan xurii dhanna keenya keessaa baasa jenneerra. Sun kaleen gaafa dadhabu irraa jalaan kuufamaa deemaa jechuudha. So kun immoo egaa akkuma beeknu kaleen keenya qofaatti of danda'ee ka jiraatu miti.
Onnee keenya wajjiniin wal qabataa, fayyaa sammuu wajjiniin wal qabataa, somba keenya wajjiniin wal qabataa, marrimmaan keenya duukaa wal qabataa. Kanaafiyyuu summiin yookaan wanti hin barbaachifne dhanna keenya keessa irraa jalaan kuufamaa gaafa deemu dhanna keenya kamiyyuu irrattiyyuu mallattoo agarsiisuu ni mala jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko fedhii nyaata nyaachuusaa gadi bu'a jenneerraa miira ol tuttuqu yookaan ol deebisuu, miira nagummaan namatti dhaga'amuu dhiisuu waan kun kan dhufanii fi summiin kun yookaan wanti xuraa'aan dhanna keenya keessaa yommuu kuufamu mallattoo akkasii fiduu danda'a jechuudha. So dhanna keenya keessatti dhangala'aan ba'uu qabu. Irra caalaan dhanna keenya keessaa dhangala'aan dhabamsiisamu karaa kaleetii jechuudha. So kaleen keenya gaafa dadhabu dhanni keenya bobbokuu deema jechuudha. Maal jechuudha? Silaa kan dhangala'aan fincaanduu wal makee kalee dhabamsiifamu xiqqataa deema jechuudha. So egaa hormoonii dhiiga keenya bakka itti eegu fakkeenyaaf kaleen ni oomisha jechuudha. So erythropoietin wanti jedhamu yeroo sana yeroo inni gadi bu'u gaafa kaleen dhukkubsatu hir'ina dhiigaa nu mudataa deema jechuudha. Ol ka'iinsa dhiibbaa dhiigaa ni jiraata. Akkuma sana immoo hir'ina dhiigaa immoo duukaa jiraata jechuudha. Akkasuma lafee keenya eeguu irratti fayyummaa lafee keenya eeguu irratti kaleen qaamota kaan duukaa ta'uudhaan shoora guddaa taphataa. So gaafa kaleen dadhabu namni tokko salphaatti cabuu, lafeen haphachuu, takka dhukkubbii akka malee fiduu ni mala jechuudha. Aliin immoo egaa inni guddaan alii otoo hin taane inni guddaan fayyummaa onnee, fayyummaa sammuu keenyaa kan hubu kaleen sababii dadhabuuf egaa akkuma beeknu irra caalaan namni kan inni miidhamuuf iyyuu kaardiyoovaaskuulaar isa jennu onnee sammuu duukaa waa wal qabatu fida jechuudha. So kuni xuriin qaama keenya keessaa yommuu kuufamu wanta ta'uu danda'udha. Walumaa galatti yerootiin yommuu yaalamne yookaan kaleen illee egaa boodatti dhufnaa yoo bakka hin buune egaa haga lubbuutiin nama dhabamsiisutti gahaa jechuudha. So dhiibbaansaa akkuma sadarkaa jalqabaarraa kaanee haga dhumaatti akkasuma jabaachaa deema jechuudha. Baay'ee galatoomii Dooktar. Gaaffii biraa immoo waan isin gaafachuu barbaade keessumaa hawaasni keenyas kan nu gaafatan keessaa tokko keessumaa yeroo baay'ee mana yaalaa deemnee infekshinii kalee jedhamne yookiin immoo akkasumaan immoo ofirratti arganii tokko infekshinii kaleedha jedhanii qoricha ajaja ogeessaa malee illee kan fudhatan baay'een isaanii jiru. Dabalataan immoo qorichoonni garaagaraa kan fakkeenyaaf miira dhukkubbiidhaaf jedhanii even guyyaatti 2 fudhatamuu hin qabu fa'aa doozii isaa dabalanii kan fudhatan akkasumas immoo 4-5 kan fudhatan baay'een isaanii jiraatu. Kanaan wal qabatee infekshiniin kalee toopikii keenya keessumatti ibsuudhaaf fi infekshiniin kalee yoo maal ta'edha kan inni kalee dadhabsiisuu danda'u kan achumaan akkana deebistuun barbaade. Kan biraan immoo yeroo ammaa kana yoo ilaalle dargaggoonni baay'een araada garaagaraatiin qabamanii kan jiran baay'een isaanii jiru. Hanga qoricha sammuu namaa dochuu kana kan fudhatan baay'een isaanii jiru. So kanaan wal qabsiiftee dhiibbaanni kalee irratti fidu maal fakkaata? Plus immoo infekshiniin kalee kun kan jedhamu kun yookiin immoo cirracha kalee illee jedhu takka kalee dadhabsiisuu hin danda'a. Yoo maal ta'edha kalee kan hin dadhabsiisuu danda'u? Fayyaa ta'e egaa kun akka ogeessotaatti wanta keessa ooludha. Infekshiniin kalee wanti jedhamu egaa hawaasa keessa hin jira. Egaa takka kunoo jechoonni namoonni kaleen dhukkubsate jechuuf itti fayyadamanis ta'uu ni mala. Yeroo baay'ee akkanatti
kanarraa kan hafe infekshiniin ni fakkeenyaaf sistaayitas ni jennu afuuffee fincaanii ni jedhamu aga sanaan dhibee kaleellee isa nuti jechaa jirru kana hin fidu jechuudha. So kalee dadhabsiisuu keessatti qoricha gahaa argatee salphaatti wanta yaalamuu danda'udha jechuudha. Alii pyelonephritis inni jedhamu infekshinii kalee gara olii jechuudha. Afuuffee fincaanii gara gadiiti. So inni gama lamaan yoo ta'e fakkeenyaaf yerootti gahaa barbaadu yookaan yaala barbaadu argachuu yoo dhabe maybe dadhabsiisuu ni mala. Garuu egaa akka jedhamu sana kalee dadhabsiisuu isa guddaa jedhamu miti faallaa kana. Namoonni kaleen kee akkas ta'eera akkana ta'eera jedhanii qorichoota fudhatu. Commonly wanta argaa ooludha jechuudha. So kan kallachaan kalee kan dadhabsiisan qorichoonni keessumaa dhukkubbii fudhatan kanaaf jechuudha namoonni gargaarsa ogeessaa barbaadu. So alii waan hin baratamne miti kalee fooyyessuuf jedhamee kalee wanta miidhan yeroo namoonni fayyadaman arguun waan hin baratamne miti jechuudha. So egaa ani yeroo baay'ee yaalamtoota duukaa yommuu haasa'u amanuufillee nama rakkisa jechuudha. Namoonni infekshinii kalee yoo ta'e yaalii barbaachisu yerootiin yoo argatan ni yaalamaa ni fayyama. Kanaatiin ala wanta darbee irraa jalaan dhibee kalee isa kalee dadhabsiisu fiduuf naman carraa akkasiin uumu jechuudha yeroo baay'ee. Egaa qorichoonni baay'eetu jiru kan namoonni ajajamanis otoo ajajamin irra caalaan odoon ajajamin ogeessi odoon beekin namoonni dhibee dugdaa, dhibee buusaa, dhibee kaan immoo akkasuma araadaaf namoonni yommuu fayyadaman jira. Inni kalee dadhabsiisuu keessatti shoora guddaa qaba waan beekamudha jechuudha. So egaa namoonni nu daawwatan bu'uuraan wanti beekamuu qabu qorichoonni kamiyyuu fakkeenyaaf interstitial nephritis kan jennu baay'een qoricha dhibee kanaaf saaxiluu ni mala. So namni qoricha fudhatu kamiyyuu ogeessa yaala mariisisuun barbaachisaadha. Keessumaa yeroo dheeraa wanti fudhatamu yoo dirqamallee ta'e egaa keessumaa qorichoota kalee miidhan fayyadamuu dhiisuun barbaachisaadha. Alii garuu miidhuu akka danda'amu otuma beekamu dirqama yommuu ta'u jira jechuudha. Yeroo kana garuu hordofaa deemuun barbaachisaadha. Qorichoonni akkasumaan fudhataman irra caalaan isaanii garuu balaa kanaaf nama saaxiluu akka danda'an hubatamee namoonni of qusachuu akka qaban dhaamsa dhaama jechuudha. Okay.